اتجاه كاسبونا أتلين obboleeyyan keenya Saadaa fi Arafaat bal'inattis wal dubbistan asirrattis wal dubbistan rakkoon hin qabu ballama nuu qabame kabayaan amma asirraa ballamni qabamee fi eegu jirru misiyyoo dhaqee ni fuudha atiinis wal agartan rakkoon jirus diframa waraqaan isiitis ni kannamtii fi nagaan firiidama isiitiin dalagaa ofii dalagachaa jijjiiramuu fi waan biyyaa baateef sanitti deemti. Ijabat agak tata dia ada kopi kira bina milian tak. Urji tanap kan ni namurti urji itu ndaki ka kuda shan gutu wala dabdi aso itu arra. Lalu urji yero nasa yero kana tan arati jadi fama na gode. Amma sai wan barbat. Urji no nattu. Yero nama fi gandan to kan. Asuman du baccu. Ya. Dabban. Oh ya Rafat. Dab. Nindaga. Maal jettee Arafaat? Dabbaan na dhageessa. Siiftaanaan. Okay ayya. Eenyu buusnee? Caalaallee galchaati. Siiftaanaan galche. Namni asirraa buufamu tokko caalaadha. Anaatu dura gabboo. Buutee jirtaa si eegu jirra. Anaatu dura gabboo. Gammachuu kan ta'e Oromoon kan ta'e akkasii deengadda sii gammadu sanatti asitti nu gammachiisi. Namni mooditara qabdan nama galchaa jaamtan galchaa hunda gadi hin haarinaadha. Obsaan nu eegaa guyyaa edaatuun obsaan nu eegaa bultan arrallee obsaan murtii oggu takka urjiidhaaf sultaaniif carraa kanneen haasawanii caalaadhaaf siftaana san bakka buufna. Okay, urjii itti fufi. Itti fufaa Saadaa fi urjiidhaaf sultaan keessaa nama tokko. Okay, bila. Yana chide bayam bira daite na sawa mana so. Saadaa ati mutii qabadu. Urjii naasu. Urjiin jawala bira ingirtuun siyaa murtii silaa gatti jaaliftu bar. Sultaan illee ni jiru gabbuu isaa gollee san galcha. Dabbaan siiftaanaan galchiin jeebar. Dhageetiin jira ni galcha yeesiin jira yee. Misa siftaanaan koo hin hangalleen. Tami siftaanaan. Naabbiya kaa'u sila kusa gadi. Waa ol darbi jee inni qabnaani. Siftaanaan nama waa darbuu miti lakkoofsa akka barreessi siftaanaan. Siftaanaan jarcar nama joo barbaade caalaa nurre. Maal lakkoofsa barreessi? Taba'uu jirtu tana caalaayyee. Taba'uu jirtu tana Jarcar arkin jira yaa siftaanaan okkee. Bayaan sultaani gabbuus eegu takka caalaa mutu tarii shanii dargaa kiyyaan dalagu gabbuus. Bayaan deebisi caalaa oroo deebisi. bakki banaadha ol deebisi. Yaa. Caalaa muti irraa ifkaa sinatti dubbadhu haa. Si qabe moo sin qabe? Ana maanta? Nama tokko gabbu. Siftaanaan itti ergeen jira. Sultaan keessaa ibaan deebisi. No. Bootaan banaan jiru marga sitiin guutuu na bira. Bayaanis jala jirana fakkaate. Lakkoofsa akka tokko jira ol deebisi haa. Barra as ka jirru dhimma qabnaami. Harkee wayi. Oottu amma bayaan. As keessaa gabbuu jedha kaa duraan as keessa jira barra. Tolee? Yaa. Mooditarruun nama buusee galchuu jiru kun eenyumu? Lakkoofsa akka tokko immoo bayaan. Qofaat dalagu jira. Bayaan argee. Caalaa qofaat dalagu jira. Namta kalee dalaguutu jira jira. Maal dalagu jira si? Nama biraan beeku gaa nama tukaan jiru waan buusutti hin jiru nama galchuu taate malee. Okay, bayaan deebise. Akkas. Asirratti neetworkii qaqqabaa jira. Sirkiin xiyyees naa wanni achitti hin jirtu nama tokko sol baasus gabbuusus naa hojjetutti hin jirtu. Akkas. Caalaa fi bayaan nu deebiftanii amma abbaa feetan galfadhaa. Bayaan maaliin deebite? Habiibi. Rabbumaa si dara dhagaatis. Ulfaadhaa gaa isinis galatooma eega kaleera hangaarraa dadhabbii ittuma jirtanii Yaa. galatooma obboleettii keessaniif dadhabde wanniin amma isinii deebi'een obboleettii teenya Mariyamaallee dubbisee jira namni gaa dubartiidhaan ture mana keessa waa tolfatu kan jiran kanaaf michi ijoolleen akkasitti gabba'uudhaaf itti ulfaate ganaa immoo Aboo laayif walii dhibba shanii guutaa illee tusaadha. Filiis bakka takka guutaa nurraa ayyee bayaan. kanaaf ilaa hanqa sa'aatii 12tti yoo si toleen eegde
sitti gabbaanaa nulachuu walumaanuu sitti gabbaanaa jedhan. Yoo zaaku lamatti nutti hamachuu baate immoo ganamummaa hisbiin guutuun akka harkutti walumaan liivii marratti kanumatti itti deebinaa jedhan naan jette. Akkam jettan ture isinis kun yaadama siiti gaa. Waan biraa hamtuu takka illee dubbanne wallahi gammachumaan naan jettee michiyootan illee akkuma nama namatti jiraate obboleettii kooti akkasumatti gaggeessa malee akkanuma kaayoo na biraa deemjee hin gaggeessu jette. Kana jechuun dubartiidha. Dubartii tokko dubartiidhaaf garaa laafa. Ilmoo dhiiraa salaa taate qabdee gad darbite alatti. Amma waan goonu ganamuu yoo isinii godhe wayyuu ree ganama naan jette. Maal jechuudha ree dabbal amma gaa. Ilaazaa 12 eegii yoo ilaazaa 12 taane immoo ganamuu goonaa itti. Sagalee biyya dhagaa jirtanii dabbal. Wanti amma hin taane taga nama taatu maali siin akkasaan ta'uu baasa. Wanti amma hin taaneef taga namatti jiramu san maali sababni sababa wajjin nu qaba. Kuna dafii hot. Kuleessi gaa wanta ishiin natti himte waan amma ishiin natti himte miidhaa tiimuu na saalfachiisa gaa qaanyiidha. Ilmoo dhiiraati ani. Okay, oguta ka bayaan asirraa fixaan kan nuule. Amma warri komentii kan hojjetanis. Koya bayaan kee. Isaan dubbisuun dhiisa. Naa obsa oguta ka. Ana akkattu ni badda bara. Faranjiin maal jetti natti himaa psychologically yemmuu ideologically yan waan jaan san murtii natti. Yaa psychologically. Yaa hin beeku dhiifama. If keessatti hin beekamne jechuu hin danda'u. Ni nu badda akkasumatti waan ati jechuu barbaadde waan naagalaa. Reefullee wanta akkasii si gaafadheen ture dhiifama naa godhi. Ganama siin jette moo amma siin jette kasin jawratti amma naan jette malee amma siin jenne intalti oggusuma ganama siin jette fedha amma kan qabne ogguma reefu ati duruftuu si galaan jira dhagee kan ture. Amma wanni guddaan maali bayaan kiyya? Maalaan si seenee jira. Yaa wanni ol sabni jiru maalaan si seenee jira. Ati obboleessa keenya jalqaba irraa qabtee dadhabaa turte. Nu caalaa akka dhimmamtu beeyna. Nu caalaa akka si fayyadullee beeyna. Warri koomentiidhaan amma noo gattan madaamii qabnee tumuu hin dandeenyu looshin argisiisuu hin dandeenyu. Wanni takka ittiin jiru karaa nagaatiif karaa nagaa ofaa walitti deemuudha. Saatii jaalkan haa ta'u ganamallee haa ta'u bayaan jaarsa waan sababsatu haadha buharra irra kaa'ee jaanii jala deebneetuma CPCdhaas waliin isin ina malee wanni biraa waan jennu yoo jiraate dabala caalaa fi murtii jaalibsaan faalleen osoo jiraatan dasna jaa caalaa oroo faalleen yoo jiraatan galtaas gala. Waan mee dhagaa waa sinemu waa sinemu waan naan jettee qabde meeshileen ana qofaa miti mana guutuun taa'u jirti ijoolleen keenya marti hojii jira. Waan jettee ilaa za'aatii 12 yoon eeytin agartee yoo ilaa za'aa 12tti nutti tolu baate ganamuma goona. Namni kun gaafaan badaa natti dubbane waan kana jedhe maaliif ennaan sababni maali ennaan sababa san natti himte sababa san ani ilmoo dhiiraati miidiyaa kana gubbatti isin himuun hin ta'u. Dubartiidha isin wanni isin natti himte rakkoo jirtu natti himte jirti kana. Kana immoo keessaa sitti hima. Kottu keessaa sitti hima. Okay, ati itti quuftee atumaan bakka xiyya bu'inaa deebise ati itti quuftee dubbisi isin amantaa itti quuftee si daakee. Quufee jiree naa taate. Itti quufeera. Murtii maal jetta? Ani waan hin jiru akka kiyyatti galgala waan dhageenyi takka si yaadachiisu haqa walii himaa deemnaa mire miciyyoon tun kan itti qabamtee yookaan Liibiyaan jirtu ni dhageessaami. Waan galgala kana gaafa walii bilbilu anaaf fi bayaanii fi ibsaan dubbanni irratti miciyyoon tun asin bulinii mallaqa fidaa kottaa fudhadhaadhaan hin jettee nuun hin jenne obboleessa keenya bayaan. Hin jee moo hin jenne dabala. Miidiyaa guutuura jaamee jira sun. Asin bulin intalli tun hin jaamne. Jaamee jira. Wanni nuti sa'a kana as gabaabsinee sa'a ballama sa'a lama qabannee kana as gabaabsinee amma deebisnee laayifii ol seennee maallaa kana erginee fi bayaan erganneef akka misoota amma fuudhanii fi mire moo ittiin ammallee gad hin dhiifamne isaan bira jaamuuf immoo mallayinee gadhaqee jiraate aboo michiyyoo wanni achi dhiisanii fi haasawa biraatii fi qaama deemuun taatu obboleettidha michiyyuu mareefu as buluun taatu mallee keenya amma nuuf hidhame yoo isa fudhadha nuun jaansaan amma immoo obboleettidha. Hajaan guutamee jira bara. Hajaan guutamuu qofaa miti waan nu dhagaamee dubbatu jirraa beekii bayaan kiyya ati galatoomii. Michiyyuu mareef hubadhaa'e buluu hin taatu mallaqa fidaa biyyoota san kottaa fuudha jechuu turan san amma immoo obboleettidha gaggeessuu akkanatti hin taanu maalidha haasaan jiru kun akkamii isinii galli qimsameeti asirraa kana dhaggeeffanna.
maali rakkoon jirtu gama allayni barbaadamee edarraa kaanee waan kanarra jirru michiyootanaa fi umiree taa'aa bulleel kan guutu so maaliif michiyoonni Sofiya waan isiniin jiru ishii giddiidha waan namni namatti hima nama inni misiisudha yaani godhana. Michiyyoo uffanni sii miicaan qabu michiyyoo ammoo uffata fuudhee laawundarii naqatee uffata dhiqataa jiraadha. Obboleettuma teenya ta'a malee jaraa miti. Arafaatuma tanaa Insi sikaa kun insi sikaa asirra jirti. Waan natti himamee maa jedhame? Hai. Arafaat Uffata hin qabdu michiyyooni uffatni haba'uu fi hin fuutanidha. sargii wayi deemti michiyyoorree. Oh, obsa wanni bayan. Bayan. Itti fufaa isiniin dhagaa jira. Akka waan hamaa yookaan namoonni tokko na godhaa jirtan bara. La, Asirra jirti. bayan dhaggeeffadhu hamaa miti. Ati reefu obsi mee murti obsi. Ati reefu miyyoon tun asirratti hin bulinii ittiin jenne miyyoon. Waan naan jaame sun naan jaameeti. Miidiyaa irra naan jaame. Okay. Okay, akkasii mere. Amma siin maallaqa nu neessisee bara odoo isaan hin ta'in odoo baan dhimmaan dhufin ati bara maqaan kun boo kana naan jaame maallaqa kana naqa. Samboodaanii waan dubbaddaa gusisanii afaan qabaa ittee maallaqa kana naqa. Amma waa wal girsiisuuf hin jiru. Maaleenii keessa seene maaleenii seene ni laatamaaf. Rakkinni amma jara biraas hin jiru, ana biraas hin jiru. Rakkinni Arafaat bira jira. Uffanni keessa jira akkami uffata siitu dhiqachuu deemu maal jaa? Isii gaafadhaa kaabbolee. Bara daabinaa guutaa kaayyee. Arafaat. Mutiqaas. Uffata kee miiccatee ganama achii baata moo shitan bafirraa qabdu hin deemuu dandeessa haadhati. Akkiyyaan kun dhugaadha. Niin deemana. Rakkoon qabu qoora uffanni qoqqoqe. Kunoo laata. Baay'ee bayaan amma ta'e. Dubbadhu amma. Magaas jiraate Kun rakkoon qabu ani. Kanaan jaame bara ammatti dawwalee ababannaa taasisa dawwalee dhageessa. Turaanaaf. Michiyyoon tanaa barni hin deema nama jiru akkamitti achitti dhiisii jettan isin. Qoyaa dawwaluu fi ani shiidaan birraa qabu kanaan hin deema uffata sinaan bitin naafis hin miicin jennaan rakkoon qabu. Wayyee. Arafaat ammaan tana uffanni kiyya goggogee jira jette. Yaa baleessa kiyya. Ayyee. Egaa uffanni lafa noree fi tana qasaadhaaf keessaa gooftee dhaggeeffadhu. Amma hanga ammaa naafate wajjinaa soonu kanatti. Eshi. Dhimma illee irraan qabuuti. Kalaasin dhufte jedhee natti uummataan wanni mataa si dhukkubsu hin jiru sillee. Lakki ammaan tana dhufee birrii keessii fudee isii fuudhuu hin danda'amman. Dhaggeeffadhu kaa. Yakkee. Ati amma alkaraamaa jirta miti? Alkaraamaa jira. Kalaas anillee reefu irraa bu'aatiin jira. Ishaan salaateeti. Ayyee. Shaantaa ofiillee qopheeffatte. Okay. Kanaaf jecha immoo uffata isheen goge isheen jette kana bira ilaali ati. Umaa rakkoon hin jiru sun. Isitu Siigalee. Rakkoon hin jiru. Ani dhimma irraan qabu beekte. Yoo jiidhaa Naaf taa'aa deemuu fedha ittiin jina rakkoon qabu gogu baadus. Hin jirtu rakkoon hin jirtu. Ati keessa baasaan jiru beekta. Yommuu gidduu kana mataan si dhukkubuu hin qabu. Rakkoon qabu nama salaateeni. Okay. Anillee asirra ture kanaas si bilbilaashee. Rakkoon hin jiru. Amma waan siin jiru ajanduma kanayyuu asumatti haa cufamu jedhe. Gama hundaanuu haa cufamu ajandaa waa'ee kanaa. Birrii keessillee ani amma fidee amma achuma dhaabbadhee si dabarsa. Akaawuntii reeffattisan naaladhuti. Inshaallah waraqaa ta'untiillee ganama ni barreessitaaf. Rakkoo miti. Okay. Kanaaf amma zaamee gatti sun taa'uuf amma haa dhufu. Qoy kaan amma salaateeni dhiqadhee. Dhiqadhee amma sa'aatiin amma 10 ta'uu fi miti. 10 ta'uu fi. Bakka gidduu sa'aatii 11 ishee. Okay. Dhufu waadaa ishee. Marabba. Bulliinki kamira jirtan sila isin? Bulliinki kamira jirtan? Gadaa bira jirra. Gadaa restorantii moo? Naimiyaa jirtan kaa? Naimiyaa jirra. Ishi. Maal fageenya qabna waluma bira jirra. Ishi rakkoon hin jiru. Ishi. Okay, bareetii goos. Okay. Ishi maal jettan amma isinoo? Yaada bareedaadha. Sa'aatiin kudha takka kan itti saamee qabma altu sitti. Amma asitti sa'a 10 ta'aa jira. Jidduu sa'a 10 fi 10 takka iddoo jettee okay deequma 30 akkas booda jechuudha. Deequma 30 Namni tokko keessummaa yookaan namni alaa nama dhufu
liibirra oolan guyyaa hojiidhaaf jira oolan waasi sirreeffatu jira kanumaafi waan biraatiin ammallee hamtuun garre yaayee hamtuun nutti haalutti malee hamtuun barbaadnu ammallee hamtuun hin jiru tayyoo meeyina ammallee rakkoon qabu. Bayaan kiyya galatoo. Mee wanta kan dubbadhume guuttadhaa kaadeero gaasan godhatanii waraqallee waan jala rakkoo Kota tokko jechuun zaa shan akka biyya teenya dhiyaatte. Caalaa dubbadhu saadaa pilis muti qabadhu dhiyeessi dubboo. Dhiyeessifate. ayyee galatoomaadha inshallah rabbi khayri haa godhu waan bareedduutti oolle gaarran tana galgala eegaltanii maashaallah bayaan waraqallee akkasitti waluma jala irraa nagotaa fi gammachuudha ayyee waan biraa hin jennu gaagitee xumuramtee booddee dubbanna inshallah. Oke, bayaan asmarra waliin turraa meengasu? Haasawaatii taphadhaa bakka ajandaa kan feetan jijjiiraa akka feetan waraqaan amma ganamaa sirraa fuudhamu maal jedhuunis waraqaa waan biraatti miti lamaanii ajamtee jirti beektaa suni aadiidha anaatu isin irraa fuudha khalaas Maafisa wal deebisaa ayya. anaatu isin irraa fuudha. Daqiiqa meeqa nuuf bayaan sa'aata akkamoo daqiiqa meeqa kan nuuf? Zaisi tolin adda walte dhaqee maal fuudha qabaaba. No, haisin amma wanta kana eegatemi eegeen dhaqa. Yaa sa'aata kaafi daqiiqaa giddamni gaa wanni hafe. Okay. Hayya. Okay. Ati amma Qaataar jirta dabbaal Qaataar jirta miti ati. Yaa. Sa'aan Qaataarii fi sa'aan Imaaraatiidhaa garagara. Almost zaata kan isin dursu Amma biraa bayaan ta'uu qaddamaaf. Dhugaadha. Nu biratti Amma sa'aatii kaafi daqiiqaa 46. Sa'a 9 fi daqiiqaa 47 mana bira. Ayya, jarjarri malee hundal kibree ganiti rakkoon qabu ayya. Okay. Akka Itoophiyaatti sa'a 3 fi daqiiqaa 47 jechuudha. Akkasi. Qaataarii fi hangatuu kan dursinu. Kanaaf rakkoon hin jiru. Agatootaaf Akka namoota dhaqee hundi keessan taaptaa godhamee gaayis. Warra asirra jiru kaallee qabachaatuma Abuuzaa deebisa. taaptaa billee godha. Daqiiqaa 30 amma ganya. Maafisa ililli darbe. Yaa hin jirtu fakkaatu. Sawa. Danaras Adu berdaga. Danaras yoo ati Mana dibaddu badu Cara dia bisa. Sagalan jirti. ni bercala badu Tap-tap godha, tekesho ol buta. Qaqqabaa jira murtii biraa dukkanaa'u jira. Tap-tap godha angitu. Jabaadha irra turre waan taateef. Yaa yeroo tap-tapiin gabbuu akkasii hundi kan tap-tap godha. Haali yaadarree fukaase karatti hin dhaabee ture. Sabni maali waan isin jechuu bayaan keenya. Galgala kana mana kiyyatti illee nama kumaanii bara malatti waan dubbanne beekna. So amma mana biran bulinaa naan jettee dubbattee turte galgala kana. Sababa saniitiif gaa sababni ammoo bulmaanni isaa dhufee jechuun kiyya achirratti keessin jechuu barbaada bayaan argee. So kanaaf kana beekuma 20 osoo hin ta'in akkas jette miidiyaa guutuudha jette anaan osoo hin ta'in. Ayyee caala ammallee bullee saadaa ishee hidhattee saadaa ishee daqiiqaa 30 fe. Eeyywa. Daqiiqaa 30 booda dhaqee hafuudha. Okay yoo bultee maal gooname? Laa wanti kun hin jirtu waan ammas bulus yoo taasisu bultee armaan rakkoo hin jiru. Dubbachuu maaliif isiitu jedhe yeroo sanis hin bulin isumaa jee ammallee haa bultu isumaa jee okay garuutu immoo dhahinee raafuun. Maal jechuudha ajajuma karaa ittiin falatti namni nama ajajummaa jechuudha fi jiran. Bayaan ati miti gisa kan dubbannu beekaa waanuma murtii akkasii atimaa waanuma godhu. Murtii namni harka namaa jirutti harka namaa jirti. Akkasitti illee inni murteessuu hin dandeenye. Akkasii akkuma miti akkuma bayaan jeetti. Amma daqiiqaa 30 feeti. Daqiiqaa 30 feeti. Namni tokko asirraa natti mul'ataan jiru viidiyoon kiyya banaadha ni mul'ata. Banaadha ni mul'ata. banaadha namuu as jira
laala murti guutu wanti beekuu qabdu haati dhimmaa huccuunti yoggoydeetti. Saalaan uree bee nama saayimee eeguusan galcha kutakka saadaa duraa gabbuuse. Ayyee. Nama saayimee eeguusan galcha kutakka. Ayyee rakkoo miti. Dubbadhu maneeti. Dabbaan nan dhageessu. Dubbadhu sagal miti. Egaa amma laala hamma miyyoota achirraa baasnutti sun cuftee obsaati. Tami saamee amee dabbaan. Haa ergattuuti itti rakkatiin. Saamiyaa ta'e tamma amma lakkoofsirratti deebitee dhufta akka laaladhu. Libila 15 saamiyaa taabbaan qabu. Mana reenu sun bitame bo. Saamiyaa taabbaan qabne ta'e. Caalaan itti fuute. Yaa galcha mana jee. Lakkoofsa duraan qabne takkaa jira. Ayyee. Argan jira nu. Konkol saamiyaati. Argan jira. Caalaan miyyoon galcha jee ifumaa kute. Hirriba qabeessaas. Nama jiraan isaa. Miskiina kiyya wallahi billahi. Qot. Galgala kana bar shabakaatu na rakkite wali. Maali murtaa. Wallahi anaa miti wallahi. Wallahi si. Boon duraanii isa kaasee biyya kana mana gaheeti. Abo manni murtiin nu qabee du'ee godha. Boo if qabaji. Manni murtiin. Omaani ati murtii tarsiran ta'e un teessu akka ijoollee xiqqoo godhata. Omaani murtii tarin ta'u. Amma deebitee. Maqaan rafaayin. Annama takka arguutti hin jiru by the way. Yaa kanaaf amma murtiin naawwata garraan jiru namni nama buusee wanni godhaa jiru omaanidha. Akkuma fedhe nama gaddarbee wanti godhu. No omaani ati murtii tarsiran kan ta'u. Jechaa oli. Akkuma kijiba namarra kaayasa. Mee xiqqisha wallaa. Ibarra. Omaani wajjin moo. Mee isin taaptaa himaa kufuudha mana sirreertu. Taaptaa qophiliin kee goota maal qabu. Alakatti wallahi billahi uzooni ka dhaabbatee deemuu lafa ol fudhee lafatti isa gadhiisee akka inni hoolaa lafa dheettise malee go'a mura. Oh bileeta guddaa moo. Saamee al deebi'e. Nama guddaa wallahi caalaa namni maanta manuu nama zamara guddaati. Aruu guddaa kana caalaa. Wallahi. Abarta fudhii. Namni maanta nama guddaa kana wallahi. Ana kottu boo omani dhiibbi naatu hiriyaata itti naa kottu. Eega akkasii walii ba'a. Angka keetii kana bara mukaa otu fudhadhuuti ati mukaa waduu nagarree. Ati bar hin qaanfattu ati. Tidak kumal tu ni lewat itu lain aku. Zebiri nak kau ni trik. Oman mau ya. Rebus dah kita ala bar. Steve Israel intik es tu wara. Gitu ada. Beli sini. Awan tak kasih kursa lagi. Jiru mana model tu gumar karan tahu bergana. Tahu mana kita mereka ujung hasil jiru. Nama kan fude mana ni bina kan tolor kisah sih kan. Murid nama tolor kisah. Oh mana ni tak kisah kami beda. Ni jar lah. Oh mana jar tak apa mana tak apa. Murid terus kesan tahu. Ni tak batasi. Miskina sigaru ni jar entah murid terus ke. Defense kebusa defense olgalcha. Nama kan nama timbin kan tolor kisah siasa kum negara juga kan asal asal ini. Mana. Aku kadang-kadang kan mus masa kum negara ya asal itu fude kan nama kan tol tijah cuman ni kamu murid balik ya kota ini. Sigale. Harganya nyata je pada dia. Pada dia. Pada harganya nyata. Nama Farang Kurtum sugo deh muai. Kami nama kasih olinggal cini. Kasih Farsi tu saja lah. Sekitin. Ummata orang muda. Aina kerja. Jalan tiba wali berresa wali rati machine koda. Ani naga kerja. Tawadda wal jena follow level koda. Warra sera juruhan le koda. Orang muda. Afan aku tu benar. Afan tu kau bina. Kata tele lagi betul. Tap koda. Ganti. Siapa kan kau jadi Video mulat kira. Hah? Mulat sujud. Ni mulat. Ya ani nam tokko kaasirra jiru kana natti mul'isan jiru gurraacha malee. Itu apa aja? Ati nuti tahu banulle ati nuta te alu tiriti tigarra. Ati warku waktu nuti serku jira je enggak? Iya. Nuti casu ni sama kau tidak fakat. No facaasu dhaan deemu qoy. Hin facaasu. Yoo kaamurti nu hunda gabbuusiiti lama yetu nu deebisi akkasitti mul'atuuf akkamita. Okay. Nu gaffacaasee nu deebisi. Naafuun banne haa kan isin gaffacaasee isin ol deebisuuf. An tokko tokkoon sirraa buusu
Hin danda'u sawwatis rakkoo weessanii rakkoon shabakaa isa biraatti. Rakkoon shabakaadha malee bara shabakaatu bara nama gabbuusu san iyyuu shabakaa si gaafata bara. Mee nama morsiisaa Akkam isaan jirtan? Jiruun akkam? Jira jirtu doktor. Maashaallah galatooma nagalchuu keessaniif. Maashaallah asum jal jira isanum dhaga'uu jira. Waan khayrii dalaguu jirtanii maashaallah. Rabbi sirraa jaalatuuti maaliif jennaani nama tokko gizee inni rakkate beektee hojjaatiin gargaartu beektee rabbii gudaani akkasii siin dhiisu suma gargaarasillee. Akkasii obboleettii teenallee keessan bira dhaabbattanii maashaallah bagga maddi jennaani. Isinillee nama hedduu hin beeku garuu nama akka obboleessa keenya dabbaala kan hin beeka. Ifi jaalibsa. Rakkoon qabu si beekna tokko rakkoon qabu. Akkasii inshallah rabbi sirraa jaalatuuti. Hedduutu akkasaan jaalanna. Ulfaadha. Uummatii keessan kun maashaallah uummata jaalalaati. Ani Moyaalee irraati amma keenya jira. Nairobi jira gizee tana. Okay. Kasi inshallah rabbi sirraa jaalatuuti itti fufa waan gaarii akkasuma dalagaa inshallah rabbi sirraa jaalatuuti. Ayyee ulfaadha. Barakallahu fikum. Ulfaadho. Dabbal mee dubbadhu xiqqoo. Nama jira beektaa as gala nama eegatti qabee ol. Tokko tokko ol darbuu barbaadeen waan itti caalaa. Warraan yeroo baay'ee. Bilbila jijjiireetiin jira. Amma si tirreemi? Okay. Yes. Ayyee. Hundaniin arga. Ayyee. Thank you. Meeqoo nama tokko Amma biraa ta'e kuma nyaate. digdamaan nu hafeeti jabaadha. Agartoota ta'aa kun godha. Ijoolleen teenya taphataa mindaan Repostii godhamee viidiyoo tana liifii tana mee hundi keessan takkitti Hundi godha. keessa Repostii illee ni taatu. ripoostii godhuu dandeessan bara. Repostii godha. Caalaan reeguu takka mana kana bakka takka naaf reeguu takka nama tokkoon galchaa. Yaa akkas naa godhe ayyee. Mee sabaa ta'etti tun kottu ol seene tokko takka. Komentii yeroo hedduun argaa ture. Sabaa si ergeen jira. Warri repostii godha jirtan ulfaadha. Dureetti Rahamaa Milkeessaa. Hin jiru nu bira. Hin beeku ati barcaalaa ati tiktook irra babbarate osoo baratiin dhufte gidan siin jiru turgan seetu bar. Lakki naa bitti mariis. Aborashitaan seenaa jirti. Waan akka urjii fakkaatu tokko. Waan akka urjii Meeqoo yaabuu takka. Hin jirtu. Okay ayyee saboo ta'etti mee dubbadhu. Gifte. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Assalamualaikum. Waalaikum salaam. Nagada. Fayyuma. Jiraata rabbi sina jiraachisu wallahi gammachuu bira darbee tan boo'e. Galata maalatee. Michiyyoo tana wallahi baay'een jaalladhaa waliin illee haasa'aatiin ture garuu ijoollee jimmaatii garuu Harargeedhaan baay'ee jaalladha waan ta'eef waan na quuttaniif kanaafin isin jala jira kanuma dubbachuuf nagaa ilchaa jechuutti jira. Ayyee ulfaadhu sabaa ta'e. Galatoon. Hin booyin waan takka rakkoon qabu. Rabbi sinaa jiraachisu. Rabbi sinaa jiraachisu. Ayyee. Zakkiillee akiraabdunee isaa milkeessuuf guutullee akiraabdunee isinaa milkeessuuf saba keessaniif jiraadha. Amiin inshallah. Duraanuu Harargeen gurgurtaa Filis moodetarri. Warra moodetara yoo rabshaa godhu jiraatan rabshaan godhina. Murtii moodetara kana kutaa kachee godhime. Ibduba deebii. Irraa guraan jira ayyee koppiliinkiitti mudda taaptaabillee irraan daakuu sa'aan teenyas geessa kun odeeqaa muraasatu nu hafee. Yaa. My life mee dubbadhu si argaan ture keessatti yeroo hedduu. Dhugaa keeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Hedduu takka naa galatti waan darbaan nagaa qabdaa wanti hin jechuu barbaadu. Obboleetii mutu qabadhu mee takkitti alaa takkitti tun awwan irraa gabbuu isaa qaaduu mutu taraa kun gaggogi nama akka. Okay dubbadhu my life.
waan Just isin isa nama qote. bayaan inni waa jechuu barbaade Jin artee jin. abshir yoo dhagee jiraate bayaan gizee dheeyxu namaa wajjin dhaqii gizee namaa wajjin dheeyxe osoo maallaqan kannineef miiciyyoo waraqaa fi yookaan aaduma isiituu baasaboora guutuu wajjin hagasi kannanii maallaqan dabarsiniif eega waa hunda fudhatte booda maallaqa dabarsuu fi dandeessa waan biraa waan jechuu barbaadu dabbaal piliisii fi murtiinis gizee biraa nagalchaa dhimmoo wayiitiifin isin barbaada murtiin madura keessaanillee itti himee quba qaba. Yeroo baay'een jala dhufaana galchuun dandeenye arraga ammoo waan biraarra jirta waan ta'eef dubbachuun barbaadu akkasuma jaalibsaalleen quba qaba jechuu barbaadeeti. Ati maqaan kee eenyu? Amma kiyyaaliyyeeti murtii keenya keessaanillee si dubbisee dhimma sanillee ni beektaa arramma guyyaan guyyaa dubbatanii mi'aasuma. Yaa wallahi ani makiyyaa. Makiyyaa riyaadan karaa FBT'n illee na beekuun ooltu makiyyaa riyaadan. Tole hayyee yeroo biraatti deebina rakkoon qabu. Waa hundallee keetaan ergee si dubbisee tan ture akkasuma ibsaa jaalibsaallee dubbisee tan ture. Follow si deebisan jira ayyaa rakkoon qabu. Abshir isin hunda warra asirra follow ta'u. Ulfaadha. Ketii ala namni kanas dubbisaa hayyee. Hin jiru namni biraan jiru caalaa dubbisan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waan dursee jara keenya bagana galchitanii waan hin jechuu barbaadu wallahi eedallee akkanatti hin qaadaraa isin jara bulee arallee akkasuma isin jalaan oolee maali ni beektanii warma miidiyaa kanaaf hin dhaamsi tokko dhaama barbaada akkuma nama jibbaniitu nama dhaalaa jaansanitti